Gizee tokko cuupheen waraanuu fi karaa irratti waaqanna baasee gizee sanillee. Yaa abbaan keessa boona na fakkaata bara sana. Inkwaan biyya keenya dhiisii biyya alaatiitu hin jira. Xiinsammuu keessa wanni gahee ni jira. Maal ture wanni sun waan xiqqoo irraa nu himuu dandeessu yoo jiraata. Gizee baay'ee du'arraa waan inni hambisee dubartoonni narraallee haa barattuuf. Gama dhiiraatiin irra ga'a akkasii. Gizee lammaffaa dammoo shugguxii bitateeti shugguxii shanii natti fixe. Dhukaasee moo? Yes. Achi na ajjeese ka. Inni isaaf du'ee ture. Na ajjeese. Qara dubbadhee baay'ee hin danda'u. Hineeruma qofa waan jetteef. Gizee baay'ee dubbachuu baay'ee sodaadha ture. Maaliif hoo jettee woona arge jedheeti. Egaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf baga waaqni si oolche. Booyaa ture oodiyensii keessan namni adaati. Eessa fa'aa ijoollee jiranii? Ammallee namichi kun eessa akka jiru hin beeku. Taliileen silaa har'aa hin jirtu turte. Fixadhee I'm ready now. Eegas yoo taliileen dhiira amantee Taliilee Yosef yookiin Lili baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers. Cheers. Akkas. Maqaa lama qabdaa jedhanii ati Taliilee illee Lili illee siin jedhu kamiin yoo si yaamne caalaa jaallatta? Taliilee Yosefin. Taliilee Yosef. Abbaan kiyya kanaa baasee Taliilee Yosef. Lili noo maali? Liliin biyya Ameerikaatitti nickname. Maqaa dabalataati. Dabalataati. Lili san fudhatan taliilee manna. Ani ginni ka jaaladhu. Taliilee itti dheerannaanuma Lili jedhanii kan dubbatu. Akkas. Taliileen maqaan ishaa it's a unique name in Oromo language. Baay'een hin turre gizee nu mana tamaarii deemnu. High school keessatti anuma callaa ture. Abbaan keessa boona na fakkaata bara sana umrii kee yoon beekuu baadhesi. Hin beekin hin gaafatamu. Umrii kee yoon beekuu baadhesi bara sana garuu Taliilee jedhanii maqaa ijoollee ofiif baasuuni baay'ee namatti tola. Abbaan kiyya like. Taliileen eenyu garuu? Eessa dhalattee Taliilee? Ani Kofalee dhaladhee. Kofalee. Nama Kofaleeti. Achi guddadhee. Arsitti. Arsii. Sikoo Mandoo. Achi gara Asallaa deeme eessuma kiyya waliin. Mana Asallaatti illee mana barumsaa deemeera. Finally biyya alaa uduun baanee gara Bishooftuutti high school deeme actually. Okay. Bishooftuullee barattee. Bishooftuutti illee baradheera. Eessuma kiyya waliin taa'aa ture. Okay. Egaa Taliileen mana barnootaa ijaartii, Taliileen loojii ijaartii, Taliileen barreessituudha, Taliileen hojiin ishee waan hedduudha. Sa'aatii kana hundumaa eessaa argatta? Waan kana hundumaa yeroo gabaabaa kana keessatti gochuudhaaf sa'aatii mitiyyuu akkamittiin sa'aatii kee manage goota? Time management jedhama. Woo garaa keessaa wanna mishaa godhuu barbaadde waan inu karaa sii qajeelcha. Kanaaf wanni keessi kee gaarii taanaan yeroon hin dhabamuu jecha jirti. Yeroon hin dhabamu. If it's a will, it's a way jedha. Faranjiin. Egaa Taliilee waa'ee kee yogguu qorannu wanni guddaan nuti arginee fi baay'ee irraa jaallanne kitaaba kee kana The Road to Tangible Hope jedha. The Road to Tangible Hope jechuun daandii yookiin karaa abdii qabatama akka jechuuti afaan Oromootiin. Gara gad jallaatti immoo An Ethiopian Woman's Tale of Survival, Strength and Inspiration. Taliilee Yosef jedha. Kitaabni kee kun maali? Maalirra dhaabbatteetu kana hundumaa barreessite? Waa'ee maaliiti kitaabni kee? Kitaabni kun jiruu kiyya daa'imummaa qabee samaraayizii ka ta'e. Seenaa jireenya keetii. Seenaa jireenya kiyyaati. Matsaafa kana ka barreesse illee namni baay'een na gaafata ture. Maaliif ati wanna hunduu dhiiftee ijoollee gargaartaa maaliif faawundeeshinii kana dubartii bantee naan jedhanii wanna na gaafataniif ani miknaata qaba. Miknaata kana baay'ee itti yaadeeti wanna hunduu asirratti katabe jechuudha. Egaa kitaaba kana keessatti wanni addaa ani arge An Ethiopian Woman's Tale of Survival, Strength and Inspiration jedha. Dubartii Itoophiyaa rakkoo wayii dandamattee jabina ishee agarsiisuuf immoo fuulduratti wanni isheen yaaddu of keessaa qaba.
maal survive goote yookiin maalirraa dandamatte Taliileen rakkoo akkamii mudannoo kitaaba kana keessa barreessite? Eessaa akka jalqabuun beeku wanna baay'ee narra ga'e jiru kiyyarratti. Matsaafa kana keessa hin jira. Gizee baay'ee du'arraa waan inni hambisee waan inni wanti na hambiseef miknaata wanna qabuufi kanaaf jedheeti katabe kana. Now, every moment I appreciate life because I would have been gone so many years ago. Kanaaf dubartoonni narraallee haa barattuuf inspire godhuufi kana matsaafa kana katabe. Ngadi I hope dubartiin baay'ee kana laalteet inspire taati jedheeti. Kitaaba kana keessatti yoo dubbisnu abusing way yookiin immoo miidhaan qaamaa yookiin qalbii yookiin psychology xiinsammuu keerra wanni ga'e ni jira. Maal ture wanni sun waan xiqqoo irraa nu himuu dandeessu yoo jiraate kaan kitaaba keessatti dubbisan. Okay. Gender violence jechuuni dubartii irratti wanna baay'ee ta'a. Dubartii waan taateef rakkoo sirra ga'u. Yaa dubartii ta'uun mataan isaa rakkoo maaliifi vaayilentiin hin jira biyya keenyatti amma every day every single day dubartii irra wanna baay'ee ka ga'u jira. Inkwaan biyya keenya dhiisii biyya alaatiitu hin jira. Dhiibbaan dubartii hin jira. Kanaaf ani wanna baay'ee irra dhufeeti as ga'eera. Yaa'u diteelii kitaaba keessaa dubbisuu hin danda'ama. Every day dubartii irratti wanni ga'u wanna baay'ee amma hagaas dhufee dubartii ijoollee teenna hin gaafadhaa wanna baay'ee irra gaara ammallee yaa'u foundationii wanna taaneef nu protectii isaan goona fedhii isaanii malee wanna baay'ee irra ga'a. Naa kuni dubartummaa isaaniitiin rakkoowwan garaagaraa yeroo adda addaa irratti gama dhiiraatiin irra ga'a akkasii gama dhiiraatiin irra ga'a akkuma dhiirri mishaa jiru akkasillee dammoo violence hin jira naa kuni centuries ago it's still going Ameerikaatti illee hin jira biyya hundu alamii irratti illee akka jiru ammoo biyya kanatti kan nama gaddisiisu dubartiin akkas yoo irra ga'ee deemteetii mana firdi beetii poolis dhaabaa yoo deemte deemi jedhanii ari'an namni isii gargaaru. Baay'ee namni ishee gargaaru. Biyya alaatitti gini konsidarii godhanii laalanii hordofan. Sani the difference. Biyya alaatti dubartii fi sareen baay'ee mirga qabdi jedhu. Garuu ati amma akka nama asirratti waa lama arga. Tokko waan jabina abbaa kee wajjiniin qabdu seenaa jaalalata abbaa keetiif qabdu waan keessa jira. Tarii immoo namni dhiibbaa kana immoo dubartummaa keetiin ilaalee immoo dhiibbaa namni sirratti taasisa jira. Jaalalaa fi jibba dhiiraaf qabaachuu yookiin miira dhiira nan jibbamoo nan jaalladha jedhanii yaaduu keessa wanni si galche wayii jira yookiin miira jibbaa akkati uummattu si taasiseera? Akka dhiira amanne si godha. Wanti narra ga'e dhiira ka jedhan akka amanne ammootu woo laaltu eessumni kiyya hin jira eessumman kiyya abbaan kiyya hin jira na isaan nama mishaa kanaaf nama hundu generalize goonee hin dandeenyu kanaaf dubartii irra wanti hojjannu dubartiin tunniin woo mana tamaarii isaanii fixanii hojii qabatanii woo of duranaaf heeruman woo ijoollee fidanii ijoolleen sunniin misaalee baay'ee example they will learn from their mother and they will be the best men so that's the akkati jette namni mishaan jira namni gaarii namni dansaan jira akkanuma immoo namni badaan jira ani amma kana Taliilee irra garuu maaltu ga'e maal sirra geessise namni ati waan namii dheera jettu sun maal sirra geessise amma example si kenna wanti narra ga'e namuma kenna biyya alaatitti ani sitti heerumuu ani heerumuu barbaadu jedhe gizee sanaan sin fuudhasin jedhe hin barbaadu jedhe timirtii kiyyaa itti hordofa malee an jedhe heerumuu woonam fuunee ani si ajjeesa naan jedhe na ajjeesi jedhe biyya alaatitti namuma Oromooti namuma Oromooti achi na ajjeese ka inni isaaf du'ee ture na ajjeese jechuun pilaanii godhee isuma dhugaamu incidentii it's in a book incidentii lama ga'ee gizee tokko cuupheen na waraanuu fi karaa irratti waaqanna baasee gizee sanillee gizee lammaffaa dammoo shugguxii bitateet shugguxii shanii natti fixe dhukaaseemo yes
That's in the book. Akkamittiin oolte? It's not deniable. Akka. Waaqa waanni pilaanii wanna baay'ee naa qabuuf waanni kiyya haga ammaa na jiraachisee malee na dhayee ture keessatti asiin illee lufee harkallee na dhayee shugguxii 5 na fixee 5 keessaa 2 na dhayee 3 asiif asiin illee kun waanni waggaa 25 caalaa si bira taa'ee si waliin qaaqaara. Kanaaf dubartii irratti hojjedha jedhee ka'e kanaafi qara dubbadhee baay'een danda'u amma ganii officially hin dubbadha. Amma humna dubbachuu. Humna ijoolleen dubartiin baay'ee hin jirti ka akkasitti safarii gootu. Hin heerumu qofa waan jetteef. Bakka that's what it is. Waan si jaallatuuf godhee jettee yaaddamoo maal ture? I think mental sickness. Because nama jaalattee nama ajjeeftu. እና ደግሞ ቢአላ ተውኒ ባኤ ነመ ገዲሲሳ ያው ሂዳ ዴሜ ወጋ ባኤ ሂዳሜ አማ አይ ቲንክ በየረና ፈካታ ኮንታክቲንግ ቀቡ አኔ አቺ ዲሴ ቢያ አሜሪካ ዴሜ ቢየ ብራቲ ቱሬ ሆላንድ ቱሬን ቢየ ሆላንድ ኩን ከነኒ ሲረገ ቢየ ሆላንድ ጊዜ ባኤ ዱባቾ ባኤ ሶዳዳ ቱሬ ማሊፎ ጀቴ ወና አርጌ ጀሬቲ ሸካ ቢየ ሆላንድ ጓደኞታ ባኤ ቀባ ባኤ ገመዴ ጅራዳ ቱሬ ሰበብ ሳቲ ቢየ ዲሲ አሜሪካ ዴሜ እና አማ ጊዜ ባኤ ደደቢኤራ በካ እኒ ነዳይ ሰኒት ጓደኞታ ትየውል ወልቀበቼ ዴሙ ጊዜ ዱራኒ ባኤ ሶዳዴ ቱሬ ግን አይ ኮንፍሮንት ዘ ፊር ዴሜ sammuun kee waan yeroo sana waan ጊዜ ባኤ ወጋ ማለ ያላ ጪፍቴ ያለምቴ ፈንቴ ቶርባን ለማ ሆስፒታል ቱሬ ኢንተንሲቭ ኬር ማሊፊ ሊቨሪ ኪየነቱቂ it's dangerous ዋቁመቱ እንጀሬቱ መስጂድ ዋኒ እንፊጣኔ ጀሬቲ አጋማ ከናብ ዱበርቲ ይረሆጀ ኤገሲዮ ተሊሌኒ ኢራ አመንቴ ገራ ጃለላ አሪሮ ጃለላ ፌሩማቲ ዴምቴቲ ዴሜራ ግን still it's not ሚሪሱን አመዩሲ እንጀራ especially namakena yeah especially namakena you know wanna bae dageta wanna bae argita nama jalal wo nama jalatte nama mitu it's not by force it's a mutual and kana afana focus ka gode jiru kiyat ijoollee dubartii gargaaru ijoollee dubartii empower godhu sanirratti amma focus godhe busy ka ta'e ega baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf baga waaqni si oolche taliileen sila har'a hin jirtu turte garuu waaqni si jiraachisee rakkoo sirra ga'e sanas deebitee akka kanatti barreessite namootaaf dubbistootaaf maal irraa baratu jettee yaadda kitaaba kee irraa dubbistoota? It's hard. Last October book launch qaba ture namni baay'ee na eegaa ture San Francisco tti matsaafa kana achitti paragraafii wo dubbisu booyaa ture audience keessan namni adaati waggaa kana muluu dusibennu kana gara qabatteeti naan jedhan oksitee turte waa himne maaliif it's no use jadhiftee qaaquni so mataa kiyya jabeessuun narra jira mataa kiyya jabeesseeti amma I'm ready. Actually, I might going to book tour soon. Okay. Yeah, and now of Jabesu. Yeah, Malifi. Yeah, it still might be dangerous. Amalle na michukune saka jurumbeko. Sigale. And now it's a risk. I'm risky for that age. Narra namni ha baratu. Kuno anile inspire ta age. jiru kiya gammade jiraataara namni baay'ee psychiatrist jedhani biyyalaatitti wanti akkana ositti gahe qoricha jedhani depression medication azani irra ture booye fixadhe I'm ready now bakka waan ina fayyiseera inni alaamaa qaba yeroo baay'ee garuu namoonni rakkoo akkasii gaafarra gahu akkuma jette dhiibbaa sammuu garaa keessa galuu sammuun isaaniillee hojjechuu dhiisuu danda'a waan garaa turragaa rakkoo turragaa ati garuu rakkoo sirra ga'e kana gara opportunity itti gara faayidaatti gara ummataaf waa oolchuu danda'uu fi akkasumas immoo gara nama barsiisuu danda'utti as galagalchite tokkoffaa kitaaba barreessitee jirta lammata immoo foundationii dhuma maqaa kitaaba kana wajjin wal qabatu tangible hope jedhu dhaabdee amma dubartoota biraa gargaarutti jirta akkamitti rakkoo sana gara waan gaarii fi waan opportunity itti jiruu dandeesse
gizee baay'ee namni rakkoo woo itti gahe maaliif naggahee kanan naggahee why me maaliif ana jedha. You know, you can't solve the problem by just focusing on yourself. Ofitti focusii godhuu dhiisee ani rakkoo kiyya akkuma jiru dhiiseeti nama gargaaru ka'e. Waa akkas gargaaru I got inspired an mataan kiyya. Na I think namni baay'ee maal godha pity taa'ee hazanii irra taa'a. Akkana naggayeera kunna ta'eera ani akkasii miti. Woo ani rakkoo qabu rakkoo badaa qabu gizee mamaraa pozitiivii soqa. Akkasitti jiruun kiyya ka jiraadhe. Na ammallee focusii ka godhaaru ijoollee tanniin irratti san godhaarra ingidi. Rizaaltii baay'ee argineerra. From 7 years old graduate tagoote narsii qabnaa astamaarii tataate qabnaa nu daa'imummaa jalqabneeti tamaarsifne kanaaf kana hoo isaan laalu baay'ee gammada. Wanni biraan baay'ee na ajaa'ibu rakkoon hangana ga'u sirra gahee yeroo dheeraadhaaf dhoksuu yaaddee garuu namatti dubbachuun qaba jettee yoo murteessite maaltu akkati murteessitu si taasisee akkati kitaaba barreessitu wanni si kakaasee kana namatti himuun qaba kana dhoksee hafuun narra hin jiraatu jettee akkati yaaddu maaltu si godhe? Namni hin beekan gwaaddanyoonni tiyyata beektu hin jirti nama baay'ee ittiin qaaqu. Gizee baay'ee you know ittiin himtu namatti himu because there's nothing to talk about. Ani amma maal laalee as laalee achi laaleeti I am ready when the time come jedhe. Amma timing isaati. Amma the timing everything has a timing. Anna amma gizeen isaa amma katabeeti waggaa dhufe kanarratti matsaafa publish godhe. Gara kitaabatti jettee. Egaa gara biyya kanatti biyyoota alaa turte akkati jettee Hoolaanditti jiraattee ergasii gara Ameerikaas deemte gara biyyaatti kan si deebise gargaarsa uummataa kana wajjin wal qabatee deebite waggaa meeqa dura deebite gara biyyaatti? Yookiin biyya dhuftee gizee duraanii organizationii kana jalqabe waggaa 16. Dhaabdee dhufte moo asitti dhuftee dhaabdee dhaabbata kana? No, Ameerikaatti. It's incorporated in America, yeah. 501c3 jedhanii tax write off achitti incorporate godhee waggaa waggaanii dhufaa ijoollee ilaala ture. Waggaa waggaan fundraising godheeti as fida. Maallaqas ergaa akkasi gargaaraa turre. Amma ka biyyallee dhufeeti akkana ture dingatuma. Abbaan kiyya gizee baay'ee biyyatti galinaan jedha. Abbaan kiyya biyya kanatti nama beekame biyya Kofalee irratti dheeraa awraajaa Astadaadaarii ture. Nama baay'ee beekaa tamaaronni isaa baay'ee Yoosef eenyu jedhamu? Yoosef Saaddoo jedhama. Yoosef Saaddoo. Nama beekame wanna baay'ee ka godhe iskoola baay'ee ka banee nama baay'ee ka gargaare ijoolleen inni tamaarsise amma Ameerikaa keessa baay'eetu jira. Gizee baay'ee ani hangafa biyya kan kee deebi'ii wanna tokko godhinaan jedha. Anna I joke. Mi Itoophiyaa jedha ture. Anna kanama gaddisiisu maali inni du'ee biyyan na awwaali jedhee reeffa isaa qabadhee dhufeeti. Yeroo jalqabaatiif. Yes, dhufeeti. As you know baay'ee gaddee ture isallee eessuma kiyyallee nama hiiroo kiyya waggaa tokko keessa nama lama dhabe. Na baay'ee gaddee ture depressionii keessa ture dhugaa dubbachuu fi na gwaaddanyaa ka qabu Hoolaandii tokko laangannu deeminaan jedheeti laangannu taa'eeti achitti hojja kiyya of waliin dubbataa ture hojja kiyya taa'ee achitti na koronaan dhufe. Koronaan dhufnaan hidhame bahuu dadhabe. Na laangannu isaaniitu hunduma taa'u aayidiyaan maaliif wanna tokko hojjanne akka hazanii irra cadhisee taa'u manna I want to do something. So lafa qabadheeti investmentiin plantii godhuu jammare. Gibbii kiyya amma wantiin dhaabne hin jiru. Okay, laanganutti. Laanganutti. Na xiqqoo taa'aa dhufe makiinaa kiyya biyya alaatti dhiisee dhufe lukaan deemaa kiiloomeetirii 2.8 karaa irraa ka'ee. Almost kiiloomeetira 3. Waggaa meeqa ingidi biyya alaa ture makiinaa luxury life. Lukaan deemaa daaraa keessa uummata waliin transportii fudhataa waggaa 3. Asuma turte? Asuma laangannuma kana ture. Injaaladhu as dhufu achitti taa'ee achi hojjadhe kana. Investmentiin gaafadhe amma loojii ingidi for the future biyya. Yeroo darbe loojiin kee miidiyaa hawaasaa irratti gama Komishinii Turizimii Oromiyaatiin adda lalisee maxxanfamaa ture.
Loojii baay'ee bareedaadha. Amma tajaajila eegareera. Loojiin kun akka daldaltuutti soof ilaaltamu akkamittiin loojii kana immoo eegalte? Kuni accidental dhugaa dubbachuuf. Ani wanna tokko productive ta'uu barbaade. Cadhiseen taa'u jedheeti loojii kana jalqabee. Alaamaan kiyyaa እንግዲህ biyya alaatti namni yoo dhufu loojii kana keessa taa'anii akka biyya kiyya gargaaran. Mana tamaarii hojjechuu, klinika hojjechuu, bisaan baasu kana alaamaan kiyya. Isaan fideeti, isaan keessummeesseeti kan akka godhaniiti yaadni sanirra dhufe amma everyday hasaabni biraa dhufaara. Ganaa eebbisiifne aduu butik laaj jedhama. Aduu. Wow. Baay'ee namatti tola. Inni biraan hojiin kee guddaan baay'ee nama dinqisiisu ijoollee durbaa waggoota 16 darbaniif gargaaraa jirta. Ijoollee meeqa gargaarte eessa fa'aa ga'anii ijoollee? Haga ammaa ka gargaare all together drop out illee ka godhani gara 400 ta'a. Ijoollee 400? You know, since 2016. Drop out illee ka godhan hinjiranii. Kan sagantaa keessaa ba'an. Married ka heeruman illee hinjiranii. Biyya alaa illee ka ba'an hinjiranii. Astamaarii ka ta'anii, nursii, accountant hinjiranii. Isaan hinjiranii. So ijoollee 400 kana maal gochaafi turte? Gargaarsa akkamii fa'aa gootaafi ijoollee 400 kana? Criteriyaan kenna maali? Ani amma hasaabni duraan na dhufe mana tokko keessa mucattii takka maraadha. H7 waggaan isii 7 ta'uu irra jira, hiyyeessa ta'uu irra jira. Mucattii san hin filanna school supply, uniform, hygiene material, grains and cooking oil kana kenninaafi. Na mana tamaarii akka deemtu goona tutoring class qabna gibbii keessatti. Baatiitti kennituufi gargaarsa kana? Every 3 months. Okay. Baatii sadi kenninaafi achi tutoring class torbaan keessa gizee 2 dhufanii akka astamaarii qaxarree akka tutoring class akka gargaara. Barnoota alatti barnoota isaatiin fooyyeffatu. Akkas goona. Sani program strictly. Woo dhibaman mana hakimii finna. Health included. Eessa fa'aa ijoollee jiranii kan? Kofalee hin qabaa. Kofalee bakkuma dhalootaa keerraa jalqabde. Achi jalqabee achi dammoo laangannoo Sidaama alatti hunda hin qaba. Sidaamas qaba. Sidaamatti hin qaba. Bishooftuurra hin qabna turre. Innaa bishooftuurra amma dhiyootana dhaabne somehow will continue. Ani amma ka gargaaruu barbaade ka ijoollee wanna tokko hin qabne bishooftuutti amma organizationii baay'ee jira. Nu ka gargaaru nama gargaaramee hin dandeenye. Ka wanna tokko hin qabne. Nama carraa gargaaramus amma dura hin arganne. Nama akkasiiti. Amma laangannoo noo deemtee baay'ee achitti eda'uu barbaada. Maaliifuu jettee baay'ee nama rakkatee jira. Ani lukaan deemee kiiloomeetirii 15 mana isaanii ilaalaati riikardii godhadheera. San filanna. Wanna tokko kan qabne. An ammallee ka gargaarsa barbaadu wanna tokko nama hin qabne. Dubartii irratti fookasii ka goone. Baay'ee nama gammachiisa. Egaa inni biraan laangaanootti loojii ijaarteetta ijoollee gargaaraa jirta. Wanni baay'ee ajaa'ibsiisaati laangaanootti hojjette keessaa immoo mana barumsaa ijoolleedhaaf keejiidhaaf ijaarteerta. Akkamitti jalqabde yaada mana barumsaa ijaaruu? Wanti akki itti jalqabe tourism Oromiyaa waliin aadde Saaraa Dubee waliin qaaqaa turre. Isiin naannoo sanii irratti hojjetti. Ijoolleen maal gootiin kadhatti. Gizee baay'ee woo gara loojii deemtu. Gara loojii laangaanoo jira. Sabaanaa mariinaa kan oo deemtu fiigaa kadhatti. Karaarratti kadhatti. Ani gizee baay'ee makiinaa irraa bu'aati. Oromoon kadhatti. Iskiriptoo faanuu kennaa jiru. Iskiriptoo callaa miti ganzaballeen kadhatti. Naa akka baay'ee natti hin tolu ture. Namni karameellaa itti darbaa, birrii itti darbaa. Naa isaan karaa irraa kaasuuf mataa kiyya keessa qabadha ture. Karaa wanna tokko godhuun irra jira kaasuuf. Achi lamu Saaraa Dubeen illee itti galtee waliin qaaxxee lafa ture namichi achitti namni tokko lafa dooneetii godhee isii waliin ani hin dubbanne biyya alaa woo deemu doonarii kiyya maal jedheeni we need a cage jedheeni. Na proposaalii godhe. Bingoo sii kennanaan jette. Hin dhufee aadde Saaraa Dubee waliin dubbadhee jala qabne. Muka jala
baratan turan ijoolleen. Duraan muka jala taa'anii baratu. Muka jala karaa irraa qabuu fi isitu organizii godhe akkas ta'u gootee achi muka jalaa baafneeti keejii hojjennee fi mana fincaanii hojjennee keejii keessatti firaashii jettamoo wombarii wanna hundu provide goone. Innaa mangistitti timirti biirootti qulfii kennine eebbifne. Waaw baay'ee waan baay'ee nama gammachiisu. Hojii hawaasa kana wajjiniin hojjettu keessatti maaltu caalatti si gammachiisa? Seenaan baay'ee immoo hangammaatti ijoolleen yeroo dubbatanii waa'ee isaanii dhageesse baguman gargaare mucayyoo kana faa jettee yaaddu faa seenaan akkasii faa jira? Yeah, like amma mucattii takka jira yuuboo kasiin jedhu. Isiin daa'ima taatee waggaa 7 hojii hojjetti. Ka duraan jalqabe yuuboota jedhamtu. Biroosharii kanarratti kan jiru suuraa isheetiin hojjette. Innaa woo isii ilaalu akka nama guddaa kaatee ganama wanna hundu ka hojjettu isii. Innaa qanii tokko waameeti kootu jedheeti footoo kaaseeti umrii footoo isii itti mul'ise. Eebadi aadaa akkanatti bareedaa naan jette. Bakka. Bareeduma isheeyyuu argiteen beektu. Santu garaa na tuqe. Amma achi jedhe. Dubartiin akka of laalanii akka bareeda ta'an isaanirra hojjechuun narra jira jedheeti isiin ka'een. Isii gargaaruu jalqabee mana tamaarii akkasi jalqabe. Yuuboo jedhamti. Baay'ee nama gammachiisa. Inni kan biraani taliileen hojiiwwan hojjettu kana cinaatti immoo badhaafamtuudha yeroo baay'ee. Daalay Laamaadha. Daalay Laamaa yaa. Daalay Laamaa akka namicha. Sangiro yaa. Tibet yookiin gama Chaayinaa kanatti naannoo Tibet jedhamu kana nama hoogganaa isaaniitiin badhaasa fudhattee jirta. Badhaasni natti fudhatte sun maal ture? Akkamittiin si badhaasan? Akkamittiin si argatan? Badhaasni sun gizee tokko San Francisco jiraadhu eventii tokko deeme. Eventii Women's Right Advocate. Gizee baay'ee wanna dubartii wooqaaqanii seminaarii kan hin deema. Maaliifi wanna narra ga'e wanna beekuuf dubartii dhaabadha. Achi deemeeti namichi tokko na arge. He's an actor. Peter Coyote jedhama. He endorsed my book. Na argeeti how do you do where you come na gaafate. I'm from Ethiopia. I live here jedheen. Ittime. Amazing what you do naan jedheeti isatu recommend na godhe. So there are 18 countries in the world. 18 alamii irraa nama hojii akka kanaa ka hojjetu waliin qabaniiti San Francisco irratti biyya alaa hundu fidaniiti akka inni awardii nu kun goosisan organizationii Wisdom in Action ka jedhu. Okay. And that was a huge highlight. There was a big award ceremony guddaa ture. Awardiin suni Unsung Heroes of Compassion Award jedhamna. Unsung nama akka kee hero gootitti yeroo siin jedhan maaltu sitti dhaga'ama? Akka gootaatti of hin laalta. Hin laalu akka gootaa of hin laalu. Ka godhu na barbaachisu godhe. Because I'm not hero. Nu hunduu akkas uduu of hin laalle hambilii taanee wanna dandeenya godhu malee awwaardii argadhee asii ani namarran taru. You know, I shouldn't baay'ee wanna considering godhu to be hero. Hero baay'ee jira kanarra tare. Ani goota jedhee of yaaduu baadhus namni biraa garuu yoo goota siin jedhee inuma jaallata. Thank you jedhee qaba. Badhaasi biraa ati argatte badhaasa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa Obbo Shimallis Abdiisaa irraa bara kana karaa Koomishinii Turizimii Oromiyaatiin natti fakkaata badhaasa argatteetta. Innoo maalirra dhaabbatanii si badhaasa? Innillee hojii kiyya waggaa 16 dubartii irratti ka hojjedhu Tangible Foundation sanirraa kaka'e. Karaa foundationii keetiin badhaafamtu jechuudha. Dhiyeenya kanas immoo hawaasni naannoo walitti ba'ee taliilee badhaasnu malee jedhee si badhaasee jira. Badhaasa kanas argatteetta. Isaan warra kamii? Warra Laangaanooti moo warra kamtu si badhaasa? Yaa aanaa Nageellee fi Laangaannoo Daakaa Dalluu waliin qabamaniiti mana tamaariilee ka ijaarree namni biraallee hin jira achitti ofiisii isaaniitiif illee contribute ka goone hin jira sansa waliin qabanii surprise nu godhanii awardii nu kennan. Yaa kan uummata baay'ee nama gammachiisa. Yaa nama gammachiisa. Badhaasa isa kamtoo baay'ee si gammachiisa. Ka uummataati maaliif hojjettee uummata keessa jirta uummanni si gammadee uummata gammachiifte sun more valuable. Yaa. Amma gaa Laangaanoo jiraachaa jirta.
jireenyi laangaanoo maal fakkaata jireenyuma kee kana keessatti laangaanoo jiraachuu moo San Francisco jiraachuutu baay'ee si gammachiisa. Ila San Francisconis bakka bareedduu waggaa baay'ee biyya alaa jiraadheeti Yurooppii Aasiyaa bakka baay'ee deemee argeera. Biyyi keenya biyya baay'ee bareedu. I could tell you this. Baay'ee ka bareedu jira. There are so many places in Ethiopia. Finfinnee callaa miti dhiifama naa godhi yaawati Finfinnee jiraata. warra Finfinneeti. እና እንግዲህ ዋኒ akkuma jedhe haga asii nageesseeti biyya kiyya na deebise maaliif akka ta'e ani pilaanii godhanne biyya kiyya jiraadha jedhee dhufne waaqumatu aasi jedhee na kaa'e kaabbaan kiyya na eebbisee keessumni kiyya na eebbisee eebbasantu asin na fidee hojii kana akka hojjedhu na godhaara anaa miti of course convenient Amerikaa makiinaa keessa teettee achi deemtee wanna barbaadde argachuu hin dandeetta. Asitti laanganoo jiraadha. Deemee shoppingii godhuuf shaashamannitti sa'a meeqa diraayivii gooteeti. Convenientiin hin jiru. Woo sooqidda hin qabaanne namni jiru ka sooqidda sii kennu sooqidda malee nyaata. So there are a lot of challenges. Challenge baay'ee jira biyya keenyatti. Ammootu when you look at it, I think this is my call. Kana kawaan waamichuma kiyya waamicha kiyya baqa ummata kiyya wajjin jiraachuu rakkoo ummata kiyyaa furuun rakkoo baay'ee jira hojii kooti biyya kana keessatti rakkoon it's unlimited jireenya kee kana hundumaarraa maal baratte ammata jireenya dargaggummaatii kee ijoollummaa amma sa'atii amma kana geesse as jiraachuu kana wajjin maal baratte wanti baradhe life is a matter of second adda rafteeti ka'uu kan kee gaaraantiin qabdu hafuura kan kee amma dhaabachuu hin danda'a. Controlling qabdu. Kanaaf every single day mishaa hojjetaati. Mishaa yaadaati. Jiraachuu sirra jira. It's all nonsense. All nonsense jechuun is temporary. Makiinaan temporary. Habtiin qabdu temporary. Kana godha jettaa material is temporary. Waagaa akka hin qabne ka arge. Ani hojii mal ka fakkaate hojjedhu ture. Alaamaan kiyya ka biraa ture. Young when I was young. Hospitaala of arge. To be nakkaaniiti in emergency. Intensive care. Kanaaf maali every day nama mishaa ta'u sirra jira bakka. Gabaabumatti nama gaarii, nama dinsaa, nama mishaa, nama waan gaarii yaadu ta'uu qabda malee. Every time positive. Waan hamtuu yaadu. Hamtuu miqqeenyinatti yaadu. Ati wanna mishaa wagoote an encourage si godhu. Waati ol baate gas si harkisuu duuntan encourage si godhu. Kana barachuun nurra jira. Sistemni keenya san keessan jiru. Gizee baay'ee wanna tokko hojjettee criticize. Namni encourage si godhu hin jiru. Nu we have to encourage one another. That's the only we survive. That's the only, we thrive in this world. And now, as he bayet, jiraachuu hin danda'u. Kana every day akkas woo jiraatte woo ganama kaatu gammaddee kaata. Thank you jetta. Waaqa kan kee kadhataati. Si raffisee si kaaseemi. Thank you jetta. Kana irraanfanne biyya especially all over busy taaneeti. San irraanfanne waaqa irraanfataarra namni waaqa ka jedhu baay'ateeti ka dhugaan waaqa amanu dhabame. I'm sorry to say this but that's really what happening. እና waaqa dammoo qabaattee wanna mishaa yaadda wanna mishaa hojjetta waaqarraa argatta namaaf jettee hojjettu beeti. Amma akka nama jettetti yeroo dargaggummaa kee bakka gaarii ga'uu barbaaddee turte balaan sirra gahee eegasii deebitee gara tooraatti deebitee hojii hojjettee amma uummata gargaaraa jirta. Waan bara dargaggummaa keetti yaadde sana amma hojjechaan jira jiraachaan jira gammachuun qabaa jetteen yaadda moo waan si hafu jira laata? Qanii tokko yaadeen beeku I was a model. Successful model ito undanda. Modelist turte? Yes, I have a model. I have all the pictures. Na wanna baay'ee godhuu hin danda'a ture jiruu kiyyatti afaan barataa ture Spanish, French, Italian. Baqa raayyiin kiyya I want to be successful. Akka nama hunduu akka nama dargaggu. Ammoo raayyiin kiyya sun qanii tokkotti cabe.
Kanaaf you know of course planning qabaachuu sirra jira of course yaadu sirra jira haga nama taateetti ammootu in the process you have to live your life and do the good things. Baay'ee nama gammachiisa. Ati moodelii qofas miti uffata tokko tokko uffattoota uffattu kana tokko tokko harkuma keetiin akkati hojjette gama designerii kana waan situ qaba. San graduate gore. Oh, I graduated in fashion merchandising. Oh. My degree in Los Angeles. Oh, degree in fashion. Yeah. Isarratto waan hojjette jira fuulduratti waan hojjechuu yaaddu qabda. Well, baay'ee yaadu. To be honest. Sunamma bada feezii irra jiruutti dirjitii kiyya kana expandi godheeti biyya baay'eetitti dubartii irratti biyya baay'ee jira ka hojjannu Itoophiyaa keessatti. Kaayyoon kee fuulduraa maali akka kaayyoon kee fuulduraa? I want to expand tangible hope all over the tribe. Oh. Ani tangible hope addunyaa guutuu irratti babal'isuu barbaada. Babal'iseeti hojjechuu baqqasan. Taliilee Yoosef tangible hopein addunyaa guutuutti babal'atee dubartoota hedduu addunyaarra jiran hundumaa gargaartee warra Oromiyaa keessa jiran warra biyya kana keessa jiran hundumaa gargaartee milkooftee bakka yaadde kana hundumaa akkatti geessu abdii guddaa qabna. Milkaa isin jenna keessummaa gammadaa shoo biyya har'aa taates immoo waan dhiyaattee fi ulfaadhu galatoomne. Cheers. Thank you. Cheers. Thank you. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya seenaa baay'ee gaddisiisaa akkasumas barsiisaa fi namoonni hedduun keessan waan hedduu irraa barattan kan Taliilee Yoosef kan guyyaa har'aa kana fakkaatu ture. Gammadaa shoo kan torban kana asumarratti kan xumuramu yoo ta'u torban dhufu ammoo keessummoota biroo qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna. Gammadaa shoo gama YouTube'n warri nu daawwachaa jirtan immoo YouTube keenya Risaa Media subscribe, like, comment, share gochuudhaan immoo miseensa maatii Risaa Media akka taatan gamanumaan isin affeerranna. Gammadaa shoo kan torban kana fakkaatu ture hanga torbanitti nagaan nuuf tura nama torbaniin waa taasisa.